sales and production both remaining low. And yet the government are still wedded to their policy of bringing inflation down. Inflation remains steady at 2.3% last month. Everyone is talking about inflation, which is having a real-life impact on all of our wallets right now. Qaalayinsa jireenyaa jechuun yeroo wantoota namni bitatee itti fayyadamu gatiin akka malee dabalaa deemu jechuudha. Akka addunyaattuu qaala'insi gatii wantoota jireenyaa hammaachuu erga eegalee bubbuleera. Yeroo ammaa immoo haala malee hammaachuusaan yaaddoo guddoo keessa nama galchaa jira. Biyyoonni guddatan qaala'insa kana tasgabbeessuuf maallaqa dabalataa ramadanii hojjechaa jiranis biyyoota galii giddu galeessaaf gadaanaa argatan keessatti sadarkaa to'achuun hin danda'amne irra gahaa jira. Kanuma wal qabateeti fakkaata lammiileen Sudaan gatii daabboo garmalee dabale mormuudhaan eegalee mormii isaanii dhageessifachuuf addabaabayitti kan bahaniif lammiileen biyyattii mormiidhaaf daandii irratti bahanis gatii daabboo fi boba'aa erga yeroo dhiyootiin as garmalee dabale irratti mormuun furmaanni akka barbaadamuuf gaafataa jiru. Lammiileen biyyattii seengaddarraa eegalanii mormii kanaaf kan bahan magaalaa guddoo biyyattii kaartumii kaasee hanga magaalaa Damaas kan kibba bahaatti argamtutti ture. Damaaziin keessatti ammoo mormitoota hiriiraaf bahan bittinneessuuf jecha poolisoonni namoota hiriira bahan irratti aaraa imimmeessu dhukaasaniiru jedhame. Sudaan keessatti dilbata darbirraa kaasee gatiin daabboo persentaa 40 akka dabalu taasifameera. Gatiin boba'aas akkasuma yeroodhaa gara yerootti garmalee dabalaa dhufeera. Dhaabbanni mootummoota gamtamoon akka jedhetti uummanni Sudaan harki 3 ta'u deeggarsa irratti kan hirkatedha. Haalli Sudaan keessa jiru cimaa kan dhufe fonqolcha mootummaa bara darbee geggeeffame hordofee yoo ta'u kunis qaamoleen deeggarsa taasisan hedduun hojii isaanii waan addaan kutaniifi jedhameera. Lammiileen Sudaan qaala'insa jireenyaa mormuudhaan addabaabayitti yoo bahanis kun kan yeroo jalqabaa miti. Pirezidaantiin Sudaan duraanii Omar al-Bashiris kan amma hidhaatti argaman aangoorraa kan kaafamaniif mormii gatii daabboo dabaluurraan kan ka'e ture. Al-Bashir erga fonqolcha mootummaatiin aangoorraa buufamaniin booda Sudaanitti nageenyi deebi'uu hin dandeenye. Bulchiinsi siviilii fi waraanaatiin qoodamuun mootummaan ce'umsaatiin bulfamaa kan turte Sudaan bara darbee kaasee immoo fonqolcha mootummaa keessummeessitee jirti. Damee waraanaa kan hoogganu Jeneraal Abdul Fattah al-Burhaan fonqolcha mootummaa geggeessanii ministeera muummee Abdallah Hamdok aangoorraa kaasuun qofaatti aangoo to'atanii illeen hanga ammaatti biyyattii keessatti nagaan deebi'uu hin dandeenye. Akka gabaasaaleen adda addaa agarsiisanitti Ameerikaa, Jarmanii, Jaappaanii fi biyyoota hedduu addunyaa keessattis qaala'insi jireenyaa kun waggoota 40 fi 30 keessatti kan mul'atee hin beekneen alatti ammas dabalaa jira. Keessumattuu erga waraanni Raashiyaa fi Yuukireen gidduutti eegale immoo qaala'insi jireenyaa kun saffisaan dabalaa jira. Bu'uuraalee wantoota jireenyaatii fi akkasumas boba'aa irratti gatiin hedduminaan dabalaa jira. Kanaaf ammoo addunyaan gatteessee irratti mari'achuunis yeroon isaa amma fakkaata. Gabaasni kan BBC, NBC fi akkasumas DW irraa furanne.